Amanza. Yoo. Awoo gaati hoggaan ansi dubbadhoo hin dhageessa. Akkam na dubbachuu? Hoggaan waan akkanaa tanarraa taa'e siin jenna dhaga'uu deemi. Kun amma dubbiin ta'e deemtee kan dhageesse. Dubbii Itti xiyya naan maal? ta'e maqaa darasaa balleessuudhaaf silkuma tana laa haa ol talkanii guyyaadha. Dubbii xiyya maal? Dubbii silkii tana boo. Dubbiin silkii maal taate? Silkiin numaa bu'oon qabduu qa? Akkami dubbiin qabne silkuma tanarraa insi dadhabe waan san keessa barbaaddaa. Faayidaa malee keessa hin deemu kaanis faayidaa xiyya hin beekata silkii xiyyaa keessa hin. Faayidaa akkam beekte yaabbilee. Akkanumatti hin beeka faayidaa xiyya. Faayidaa silaa beekte halkanii guyyaa silkii laayitaa ol ta'a miti. Namni bar silkii dalagaadhaan qabu. Maaliif qabatu? Ati dalagaa dhiiftee qaraatii dhiiftee ijoollee qaraasuu dhiiftee akkamitti hojii silkii deddeebata namni mataan kun si yaadu. Qaraatii xiyyaa boo anumaa beekata malee ati waan an beektu qasan. Akkamitti isin beektu? Qaraatii xiyyaa dandaas Wajji jira dirqama hojii jirruutis irraa qaba boo'e. Wajji kan taane qaraan enne yaane. Ittiin jira qa. Amma kun waa jiru beekte asii qaabbaan ammaar mucaan kun ijoollee akka bareen kataa kanaa qaraasitti hin jiruu jee dubbata. Akkam jechuudha. Akkam jaallinoo? Ijoollee qaraasitti hin jirtu jaa waan inni ijoon beektu na gaafata. Yoo nan qaraasuu dhufee haa qaraasifatu qa. Dhufeetuma qaraasifachuu yoo nan qaraasuu baannaan dhufeetuma qaraasifachuu. Ati maaliif kan taane jirtu? Maaliif kan taane jirtu? Maaliif kan taane barachuuf hin jira. Baradhee nama barsiisuu. Akkam baratu jirtu? Barachuutti hin jira. Yoom takkaa qaraatee eega silkii tana hidhatte. Silkumaaf dalagumaaf silkii tana godhatte. Bar silkii hinaafasii qabdaa bara numaa dhibdee silkii numa itti guyyuu. Bismillah tanaafin hinaafaa mitiiti. Awwaan ijoolleedhaan silkii hinaafaa miti. Silkii xiyya kunoo hinaafteetumaaf akkana jechuun jirtaaf. Silkii tanaafin hinaafe. Ooyi dhaabboo. Mucumaa jaga jama mi'a. Kayitis maalin siya saamti kayi. 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 Hin baastu kayi. Seecha namni dubbachaa oolamti kayi. Dubbachaa maalin ta'e? Kayi. Kayi yoo xaafa mana narsini. Tana gaafa nootanii hin jiru. Kanarraa hin Kami tana teettu? Mucaa maaliif hin qaraasine mucaa immoo? Hin qaraasu mucaa. Hin qaraasiftuumi? Hin qaraasiftuumi? Waan sirra gahamsa. Wajjin ajjirra. Waan sirra gahanee eegdee. Haa dhuftu wanti beeku. Taate booye. السلام عليكم. Waalaikum salaam wa rahmatullah. ماشي يتجي خيني كمان خيني أكبر سنة ويسجل. ما هذا بامر نجي مات. أكين جت شو أنا توجه سوا ونكبو. ممكن يسكروا تنجرو إني يسكروا تنجرو ممكن تنتاساتي كتاب ساتو كرو تنجرو لا ما هو كتير قرتا ما هو كتير. إيه في ولا تكلم تيجي جيران تنجرانه غندينيس نما هندا تو حاسو جيران مكان ترويسون دكابو لا لا تنجي شو ندفع ربو دمنا خيرات تندفع لا لا. Abbaan marree tamucaanaa kanaa isaati. Dhiisi wanni kanaatu hin jirtu. Isaa hojii jiru kun atu isaa jijjiiruu dadhabdee kiyyanaa kanaa dhufta. An kana qofaaf itti bayyuu jira inni noo matummaan isaa kunoo. Matummaan isaa kunoo mee. Rabbiin noo maal nuum jaame namni hayaa waan fedhaa jiru. Rabbummaan maal nuum jaan jeme. An akkana dhaqqabu haa laallatu. Laallatu kunoo. Kanaaf hin jechuudha. Bita bagee jirta. Haamee ammata silkii tana nyaadhu. Silkii kamti nyaadamoo? Ajii didi kun as kiisi dubbini. Ganda kanatu gondaa teessitee egaa goona nyaachisa kana isaanii si baasa. Maal dubaati namniinis gantiinis maqaa darasaan balleessii namni gandaa namoo darasaan si dubbata ta'u ta'a. Hoggaan sin jee gurra nara keessaa turte kunoo inaaf asirratti asitti amma gartee inaaf asirratti akkaan inaaf asirratti si dubbata. Inaaf asirratti nyaanyi guyyaan duris dubbata. Silaa guyyaan duris dubbate qaalii ija gootee waa'ee dhiisin jedhiifte adda dubbiin tura irraan as ni geessi. Mira daddaa deenyaa dandaa keenya yoo goda isaan nu booda dhufte darasaan akkana jaane gantuun qaanee dhagan darasaa goona ni baasa. Maal dubaati ifiifillee maqaan balleessite maqaa darasaa ganaa dhufullee darasaan akkana jaane maal akkan dubbiin akkanaa ture. Wallahi gumna. Diva mana? Itu tekan si balleessa. Garuu akka jechuudha hunda raawuu dhiifamu. Taatee akkana taate laala dhageessa hawwanis dubbadhuufi duraanis sumaatu farquu ideetti naasi. Miira isa yana itti jechuudha. Qaariyaadha qaariyaadha kun qabdu abbaan mana ammasaa itti dhaqeedha. Haji nama nagayaa waan sirrii irratti waan nama loluu qabu irratti
akka ilmaatti dantaa kee jennu lol wallahi. dantaa kee nyaa jennu lol haajinaas tiraqa ati immoo biitti tun akkam nu eeggatti akkam irraa eeggatti Kan nurraa nagatu. biitti tun abdiin boru amma shee amma goota shee muusaa suwaala shee abbootii matta shee kutiin teenye tun booda amata diidama amata soddon booda akkam ta'u ta'es eenyu biyya tana qaba No, no, no. dhaloonni amman tanaa kun maal nurraa eeggata dhaloonni dhufu maal nurraa eeggata sirgiidhatti dabarsinaame dhaloonni dhufu kan eega dhaloota dhufu kanatti waan gaarii dhaallee ilmii bareedduu dhaallee hawaasa dabarsuudhaaf nuti wanni manaa baaneef wanni kaayyoo teenya dalagaa warra ganyaa dhiibne bararaan tanaaf beeksisaa ganda jiraan haadhaa gabbaan keenya biraan dalaganii bara kaayyoo teenya yoo daganne yoo kaayyoo teenya dagachuun qabnu jechuu yoo kaayyoo teenya daganne nama kana lamatti laffeedha maal akka jaalladhe jedhe namni niin baradha jee deeme egaa niin baradha jee deeme qaraa tana dhiise laffaatii nama shanii kasaaraa jechuu dhageenye laffaatii abbaasaa abbaan kee amma tasii qaraata si fidanii qaraanii jettee fidanne Tadde. arshii meeqatti baatee fidattee qarooti jirtu qaraatii dhiiftee laffaatii abbaatii kasaar laffaatii ummaateetii kasaar laffaatii keetii kan dalagaa meeqa dhiisee si lafa jiru kasaar laffaatii qaariyaatitti kasaar qaariyaan keetii wanni si nyaachisuuf bara akka seeraa qabaa bara ammaasis laffaatii mataa keetii ni kasaar umrii tun ammoo umriin bara naan kaasa bare tokko ammaan tani deebiti Deebiti. nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam egaa ilmi namaa waa lama keessa dagamaadhaa jiru zabana fanjaabiitiin zabana boqonnaa qabu keessa dagamaadhaa jiru amma boqonnaa keenya giseenii bisilkii tun argi bisilkii tana amma silaa karaa gahii fayyadamte waa meeqa sii goote waa meeqa irraa bara yoo kanan taane uuman taane haadhaa wal urmii ta'e isaas goote maallaqa isaas goote egaa chaarjii silkii ta'e isaas goote akkasitti akkiniin siin jedhe nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akki jedhe egaa rabbiin kun ilmi tana fuudhu jedhe intizaa yantazi'uhu min annaar butinsa kana butee bakka takkatti ilmi tana namarraan fuudhu jedhe ammoo ilmi tana wanni fuudhu ulamaa'ii tana gatuudhaani ilmii fuudhaa jedhe yookaan ilmii tana fuudhee ulamaa'iin dhumte ormi namni nani godhatanii wallaalaa duree godhataniiti duree wallaalaa isaanii kana gaafatanii inninis wallaalaa dhajjuu tanuma deebisaa godhaaf ifii jallatee namallee jallisaa jedhe hawaasni keenya kun yoo arraan dhaanaaf qabsaa'uu baanne tanarra boodaan obboleessa wanni tana kana na dubbisaa oola hinaaf asii deemuun ta'een waan kana laccaluu teenya tanaan na dubbisaa oola kaayyoo teenya duraanii akka malee gaddaa sanitti kaa'u akka malee gaddaa wajjin eegaltanitti ati ijoollee qaraatittee anis abbootii qaraatitee yoo akkasitti oofne wallaahi wannummaan takka illee ta'u wannu taasistu hin jirtu sana arrarraa kaanee kun waan illee dhiifama sii godhe ati jajjabaadhu amaanaa rabbiin keenya nurra kaa'e akka namatti hin balleesse. Garuu ilmi